Yooyaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isinaa dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo guyyaadhaan dhaqqabde odeeffannoo akkaan barbaachistu taatee qabannee isiniif dhiyaannee jira. Odeeffannoon guyyaadhaa odeeffannoo akkaan barbaachistu waan taateef hanga xumuraa dhageeffadhaa. Laayikii fi sheerii tuqus hin dagatinaa. Yaada keessanis gara koomantiitiin nuuf kennaa. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa ta'a isiniin jenna. Gara odeeffannoo keenya isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Godina Iluu Abbaa Boor Aanaa Noophiitti waraanni mootummaa daa'ima Kichuu gara jabeenyaan lubbuu dabarsuu jiraattonni himan. Akka jiraattonni himanitti ganda Biiloo Noophiitti humnoonni mootummaa nama Tolosaa Lammeessaa jedhamu barbaacha mana isaanii deemuu dubbatu. Namni kun loltoota waraana bilisummaa Oromootiif moobaayila chaarjii godha jedhamee loltoota mootummaatiin barbaadamutu himame. Yeroo isaan mana isaa dhaqan inni dursee jalaa mili'uu kan himan jiraattonni kanaan dallananii humnoonni mootummaa daa'ima Kichuutti gara jabeenyaan dhukaasanii lubbuu dabarsanii deeman jedhan. Gocha humnoonni mootummaa kanaatti uummanni gar malee dallaluu kan dheeran jiraattonni naannicha haga daa'ima Kichuu kana barbaannaa sagalee nuuf ta'a jechuudhaan dubbatanii jiru. Aangoo qabna jettanii ijoollee daa'ima akkasii obbolaa lamaan osoo haati isinitti boossee maraatu abbaan keessan ergamaa abaa'ooti jettanii addabaabaa irratti osoo biyyi isinitti maraatu ijoollee daa'ima akkasii al tokkitti rasaasa rashanuun amma dhugaa rabbiinsa akkanaa Oromootu biyya bulchaa jira jedhama. Ijoollee daa'imni akkasii gaafa federaalli afaan buufatee rasaasatti naqu ijoollee daa'ima akkasii kan warra gurguddaa kan qeerroollee aafu daa'ima akkasii kan gaariif gadhee addaan baastee hin beekne kan akkatti nyaatan akkatti dhiqatan akkatti uffatan hin beekne daa'ima akkasii haadha jala osoo isin boossee maraattu godina Iluu Abbaa Booraa keessatti rasaasatti naqanii jecha waraanni mootummaa. Isa kana amma Oromoo biyya bulchaa jira jedhama. Kun amma badii maalii qabdi? Yoo abbaan ergamaa abaa'oo miti yoo uummata ofitti abaa'oo ta'ee gummaa abbaa ilmoo kanarraa baafatu jaahilata waa tokko kan hin beekne kun. Filiis hundumti keessan iyyuu gadi baasa galee ta'aa. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa yeroo odeeffannoo kana isin biraan gahutti akka malee gaddi guddaan na dhagahame dhugaan isin jedha. Waraanni mootummaa kun nama daa'ima Kichuu ol guddattu ka waan takka hin beekne tana gafuudhee yoo ajjeesu harka kamtu isa daa'ima tana akka ajjeesu godhe yaada kami sammuu kam. Waraannummaan kun ilma namaati moo waan akkamiiti? Yoo hanguma fedhillee mootummaan kun jibbaa uummata keenyaaf qabaate waraanni kun akkamitti harki isaa daa'ima Kichuu tana dhaam? Hanguma fedhe abbaan daa'ima tana yoo badii qabaate sammuun daa'ima tana ajjeesisin jedhu harki daa'ima tana ittiin si ajjeesu eessaa dhufe? Kanaaf jaalatamtoota kabajamtoota maatii jiru miidiyaa hundi keessan iyyuu bakka jirtanitti daa'ima tanaaf sagalee ta'a. Waan mootummaan kun uummata keenyarra godhaa jiru diinummaa mootummaa kanaa gabbahaa dubbadhaa. Addunyaan haa dhageettuu addunyaa dhageessisaa. Wanti kun yoo hadha asirratti hin dhaabanne ta'e booda deemee mana keenya seenaa. Nutis obboleettii qabnaa, obboleessa qabnaa, abbaa qabnaa, haadha qabnaa. Tokko obbiraaf dhabuuf deemaa jirra sirna kanaan. Duguuggaa sanyii nurratti raawwatuudhaaf deemaa jira mootummaan kun yaa sabaa gabba'aa u'uu jedha. Sagalee waliif ta'a. Hanganuma dhaamsi keenya gara odeeffannoo itti isin dabarsi. Shumin itma Joori Raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fidel Maarshaal Biraanuu Juullaa humnoonni Tigraay meeshaalee waraanaa gurguddoo hidhatanii akka jiran dubbatan. Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa waltajjii ajaja gidduu galeessaa raayyaa ittisa biyyaa magaalaa Jimmaatti adeemsifame irratti humnoonni Tigraay meeshaalee waraanaa gurguddoo maakanaayizidii hidhatanii akka jiran dubbatan. Taankiiwwan madfootaa fi meeshaalee farra xiyyaarota waraanaa dhoksitan hambiftan baasaa mootummaa federaalaatti kennaa jedhanii jiru. Naannoon meeshaalee waraanaa gurguddoo akka kanaa hidhate hin jiru jechuudhaan Fidel Maarshaal Biraanuu Juullaa dubbataniiru. Akka Fidel Maarshaal Biraanuu Juullaa jedhanitti humnoonni Tigraay waliigaltee Pirootoriyaa booda meeshaalee waraanaa maakanaayizidii hanga tokko mootummaa federaalaatti deebisanii turan. Irra caalaa garuu dhokfatanii hambifatanii jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa haasawa isaanii irratti raayyaan ittisa biyyaa waraana kamiyyuu qolachuudhaaf qophii ta'uu dubbatanii jiru. Hojjettoonni tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaa mootummaa Itoophiyaa lama namoota 14
qarshii baankii daldala Itoophiyaa miiliyoona 7.7 hatuuf yaalii godhuu shakkaman waliin himan irratti baname. Shakkamtoonni hojjettoota baankii daldala Itoophiyaa kan mootummaa fi namoota dhuunfaan ta'uun isaanii himame kunniin wal ta'anii sirna eeyyama hidhata baankii hojii keessaan qofa raawwatamu Internal System Access Promotion fayyadamuun qarshii miiliyootaan tilmaamamu kan herreegawwan baankii sadii keessaa baasuun gara herreegawwan baankii 10 ol ta'u jedhamee bifa waliin dha'uuf tolutti raawwachuun himata kana keessatti eeramee jira. Namootni kunniinis yakka kana karaa sirna eeyyama hidhata hojii baankii keessaan qofa raawwatamu baankii daldala Itoophiyaa lixa Oromiyaatti argamu kan damee Hororos ta'us himaticha irratti ibsameera. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Aarii aanaa Aarii kibbaatti balaa sigiga lafaa mudateen maatii tokko keessaa lubbuun namoota 5 darbeera. Balaa kanaan haadhaa fi abbaa ijoollee isaanii 3 waliin lubbuu darbuu himamee jira. Sababni balaa kanaa rooba cimaa guyyaa kaleessaa roobeen ta'uu poolisiin ibsee jira. Dabalataan balaan kun jiraattota 200 ol qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisuu eerameera. Haalli Gaazaa keessaa hammaataa dhufuu isaattuu himame. Ministeerri fayyaa Hamaasiin gaggeeffamu amma lakkoofsi namoota du'anii bakka adda addaatti qoodaa jira. Kaleessa sa'aatii 48 darban keessatti daa'imman 12 dabalatee namoonni 33 hanqina nyaataatiin lubbuun isaanii darbuutu ibsame. Walumaa galatti daa'imman 80 dabalatee namoonni hanqina nyaataan du'an 101 gahee jira. Akkasumas sirna raabsaa faawundeeshinii namooma Gaazaa kan Ameerikaa fi Israa'eliin deeggaramu caamsaa 27 irraa eegalamee namoonni dhuman 126 gargaarsa nyaataa barbaadaa osoo jiranii waraana Israa'eliitiin ajjeefamuutu ibsame. Ibsi dhaabbata biyyoota gamtoomanii baay'inni namoota du'anii kanarraa xiqqoo ol ka'aadha. Akka dhaabbanni biyyoota gamtoomanii baasetti namoonni dhuman jechuudhaan 154 fayyadamee jira. Guyyaa kibxataa jechuudha. Akka UN'n jedhetti amma Gaazaa gara parsantaa 87.8 ajaja Israa'eliitiin baqachuutiin kan uwwifame yoo ta'u yookaan naannoo waraana Israa'elii keessa jira. Kunis uummanni miiliyoona 2.1 ta'u gara lafa square kiiloomeetirii 46 ta'etti dhidhimee jira. Walumaa galatti ministeerri fayyaa Hamaas gaggeeffamu akka gabaasetti onkoleessa 7 bara 2023 irraa eegalee yeroo waraanni Israa'el haleellaa Hamaasiin durfamu kibba Israa'el irratti raawwatamuuf deebii kennamuudhaan duula jalqabeen namoonni gara 1200 ta'an ajjeefamanii jiru. Kanneen 251 ta'an ammoo jira booji'amanii jiru jechuudhaan gabaasee jira. Biyya Baangilaadesh keessatti dhiheenya kana magaalaa Dakkaatti xiyyaarri waraanaa mana barnootaa irratti kufuun lubbuun namoota 27 darbee jira. Nama ga'eessaa fi daa'imman 25 dabalatee lubbuun namoota 27 kan darbe yoo ta'u namoota 170 irra miidhaan qaqqabeera jedhame. Odeeffannoo keenya ispoortiin Liverpool taphataa isaa Luis Diazin kan dhabu yoo ta'e Real Madrid irraa Rodrigo ballatteessuu akka barbaadu himee jira. Diaz bara kana Liverpool keessaa bahuu akka barbaadu irra deddeebiin kalibichaaf ibsee jira jedhu miidiyaaleen hawaasaa. Rodrigoon ganna 24 kan ta'e Real Madrid bahuun waan isaaf heeyyameef bakka isaa bu'uu akka danda'u gabaasonni ibsanii jiru. Taphataan Newcastle Alexander Isak mindaa turbaanii paawundii 300 yoo hin kaffallee fi kontiraata isaa Newcastle waliin dheeressuu akka hin barbaanne himamee jira. Taphataa kana Liverpool gaafatee ture Newcastle hin gurguru jennaan Liverpool hongoo itti teek ballatteesse. Atlanta fi Lyon taphataa sarara fuulduraa Manchester United Ramis Haaland mallatteessuuf gaafataa jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannee ganumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa.